Ashamaazanii harka fuunee jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa birraa barii oduuwwan arraaf qindeeffannee isinitti himna. Anliinaa Muhammadi. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti haleellaa waraana Biltsiginnaa irratti gaggeesseen waraana Koloneel Abiyyi Ahmad Oraalii torba dirmannaa dhufan barbadeessuu maddeen keenya gabaasan. Daandiin guddichi Jibuutii fi magaalaa Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu akka hin cufamneef magaalaa Shinniilee irraa humnoota addaa naannoo Somaalee irraa fuudhuudhaan naannoo Dirree Dhawaa akka qubsiisan maddeen keenya itti dabaluudhaan gabaasaniiti jiru. Balaa konkolaataa godina Baalee aanaa Goobbatti qaqqabeen lubbuun namoota 11 darbuun dhagahame. Konkolaataan geejjiba uummataa lakkoofsi gabatee 3478 Oroo ta'e sa'aatii 5tti magaalaa Roobee irraa namoota 17 fe'ee gara magaalaa Goobbatti imalaa ture. Ganda Siinjaa jedhamu yommuu ga'u sababa ariitiin konkolaachisuun balaa mudachuun odeeffannoo arganne ni addeessa. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Dodolattis balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 5 battalatti darbuun himame. Konkolaataan fe'umsaa Ayisuuzuu jedhamu Moosee Eeruu irraa fe'ee gara magaalaa Shaashamanneetti imalaa osoo jiruu garagaluun balichi qaqqabee jira. Qindeessaan to'annoo nageenya tiraafikaa Inspektara Olaanaa Goosee Dheekoo balaan kun aanaa Dodolaa naannawaa magaalaa Eedoo laga Biliqa jedhamtutti kan qaqqabe ta'us himan. Ka'umsi balaa kanaa qoratamaa jiraatus iddoon konkolaataan kun itti garagalee bakka irraan gadee hamaa ta'us himaniiti jiru. Namoonni lubbuun darban hojjettoota guyyaa Moosee fe'anii konkolaataa gubbatti yaabbatan ta'uunis himamee jira. Konkolaachisaa fi gargaaraan miidhaa qaamaa irra gaheen wal'aanamaa jiraachuun ragaan kominikeeshinii godina Arsii Lixaa irraa argame ni mul'isa. Rakkoo kaaba Itoophiyaatiif furmaata karaa nagaa fi siyaasaa akka ta'e dubbi himtuu waajjira ministeera muummee Bileenseeyyoom himte. Ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin dubbi himtuu waajjirichaa gaafiin dhimma xalayaa hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata mootummaa gamtoomaniitiif ergan ilaalchisee yommuu gaafataman waamichi nagaa mootummaan kan barbaadu ta'us himaniiti jiru. Rakkinicha karaa nagaan furuudhaaf gama mootummaatiin fedhiin turullee TPLF bira garuu irra deddeebiin fudhatama dhabuu kan himan Bileen. Ammas furmaanni siyaasaa haqa qabeessa ta'e irratti kan hundaa'u ta'us dubbatan. Chaayinaan biyyoonni miseensota garee G7 dimokiraasii nu barsiisuuf ga'umsa hin qaban jette. Filannoo mana marii seera baafte Hong Kongitti adeemsifameen kaadhimamtoonni deeggartoota mootummaa gidduu gala Chaayinaa ta'an injifataniiti jiru. Kana hordofuun biyyoonni lixaa filannoon Chaayinaan dimokiraatawaa miti jechuudhaan kan qeeqan yoo ta'u kanarratti ministeerri haajaa alaa Chaayinaa deebii kennaniiti jiru. Dubbi himaan mootummaa Chaayinaa Zhao Lijianiin Awurooppaas ta'e biyyoonni lixa dimokiraasii barsiisuudhaaf ga'umsa hin qaban jedhaniiti jiru. Biyyoota lixaatiif dimokiraasii fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuudhaaf jecha birmadummaa biyya keessa lixuu fi daandii mijeeffachuudha jechuunis dubbiin isaaniitiin qeeqaniiti jiru. Filannoo kutaa bulchiinsa Chaayinaatti adeemsifame kan qeeqanii fi filannicha haala isaan barbaadaniif waan hin adeemsifamneefis akka ta'e ibsuudhaan garee G7 fi biyyoota lixaatis qeeqaniiti jiru. Oduun har'aaf qindeeffanne kan hanga ammaa isinitti himne ture. Nagaan tura.